Haye kabajamtoota daawwattoota keenya nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu kun qophii keessummaa shirshirreeti. Qophii keessummaa shirshirrii keenya irraatiin ammoo nama jabaa artistii akka ajaa'ibaatti jaallattan qabannee isiniif dhiyaanneeti kan nuti jirru. Keessummaan shirshirrii keenya raagaa artist Adam Muhammad nacinatti argama. Isa waliin waa'ee aartii Oromoo, waan aadaa, waan safuu, waan safeeffataa akkasuma fuulduree wallee fi aartii Oromootiif yoo maaltu abdatama kan jedhu irratti kan isa waliin dubbannu ta'a. Haga xumuraatti yoo nu faana taatan bashannanaa Bukhaaraa waan kudhaammataa yeroo gaarii nu faana qabattu jenneeti kan nuti abdannu. Ani qophii kana qopheessee kan isin biraan ga'u Lalisaa Alamuuti. Ogeessonni kaameraaf teeknikaa ammoo Walii Arbadhaasaatii fi Dabalaa Nagasaatii nu faana bu'aa isiniin jenna. Yooyaa baga nagaan dhufte. Yooyaa nageenyi badhaadha. Nagaami. Nageenyi qullu. Baga nagaan dhufte gaa waamicha keenya kabajjii asitti waan argamteef maqaa daawwattoota FIBtiin maqaa uummata Oromootiin hedduu si galateeffanna. Ulfaadha wayyooma. Ayyeega Adamiin istiidiyootti waamanii waanuma aartii waan kana qofa haasa'uun hin danda'amu. Jaarsadha. Nama mataan haarriif nama garaan haarrii kan jedhamu isaan keessaati nama garaan haarrii natti fakkaata. Eebbaan yoo jalqabne gaarii natti fakkaata akkuma safuu keenyaatti. Yoo eebbaan hin jalqabne Adamiin fedhu waan jedhu waan hin quba qabu. Dhugaa akkuma ati jette dammi kun nama sadii nama garaa harrii nama mataa harriitiin nama faana harrii jedhanii isaan keessa tarii mataan kun gurraachumatti argitu kana harrii hin baane. Akkuma ati jettan tama garaa harrii ta'uun dhabu dhugaa sagantaa kamuyyuu eebbaan jalqabuun akkaatuma aadaaf safuu uummata keenyaati. Maarree waaqni nu nageessu eebbummaan jalqabna. Waaqni ardaa, waaqni abbaa, kama'ee bokkoo, ka dibbee dhugoo, ka garbaannoo, waa'ee gujii gurraachaati nu dhaga'i. Dhageettu nu owwaadhu, ka olii oliin nu hanqadhu, ka dallamaan achuma nu hanqadhu, barri nagiya, bariin nagiya, ilmi nagiya, intalli nagiya, bobbaan nagiya, galchumti nagiya, ka fuudhu nagiya, ka heerumtu nagiya, waaqa nu nageessi, biyya nageessi, gaddisa kanallee eebbisi, nagee waaqa nu nageessi. Wayyaatti argatu miire? Afumatti argatu? Galatoomi egaa eebba kana beektaa maanguddoo irraa baratte immoo haala amma dhaloonni ammaa kun dargaggeessu kun eebba kana haala kanaan eebbisuun baay'ee itti ulfaata. Haalli ammatti dargaggoonni keenya eebba kana baranii eebbisaa jira maal fakkaata? Jalqabaan kanaan haa eegallu. Akkuma aadaatu ilmi gadhalateen abbaa faana ilma guddaa faana jaarsa faana hayyuu faana yoo guddate hayyuma san fakkaata jaarsuma san fakkaata guddaa isaa san fakkaata jechuudha. Malee wanni addaan qabu leenjii addaan qabu abbaan kiyya akka tasaa jaarsa biyyaati akaakuun kiyyalleen jaarsa biyyaati. Isaan yoo eebbisan gaaddisa yoo isaan saaqan dhagiyaatuma guddadhee wama kanaaf anilleen milkaa'inna sagantaa tokko milkaa'inna jila tokkootii fi eebbaan saaquuf eebbaan goolabuun eebbaan xumuruun wama aadaa waan jedhuuf anilleen dhagee waan tokko sagantaa tokko eebbaan saaqu malee hin jaaladhu. Yoo eebbaan hin saaqamin sagantaan sun waan nagiyaan xumuramu yookaan yoo xumurames milkaa'inna isaa hagas marnatti hin fakkaatu. Kanaaf sagantaa kamuu eebbaan jalqabuu barbaada jechuudha. Hayyeega hedduu galatoomii waan gara dhimma ijoo dubbii keenyaatti taasifnu. Arraga wantoota hojjetaa haga honaatti ijoollummaa keessi kaastee haga irraatti hojjetaa si turte waan wallee waan aadaa akkasuma immoo haala jiruuf jireenyaa keessatti bu'aa bahii jiran tattabataa yeroo gaarii waliin qabaanna jedhee nabdadha. Mee akkuma eebba kana maanguddoo jalaa dhaalte akkasumas immoo waan safuuf waan safeeffata uummata kanaa jilba maanguddoo jala baratte walleedhaaf raacitiin Adam eenyu ture gara walleetti seenuudhaaf adeemsi inni itti guddate keessatti guddate maal fakkaata ture? Naannoo keenya sanitti yookaan akkuma Oromootti yoo fudhattee sirba kana akka aadaatti yookaan afoola artiitti waan qabuuf Oromoon yoo lafa qotulle sirba mataa isaa qaba. Yoo hojii adda addaa hojjetullee waan beektaa isa onnachiisa waan akka ka'umsa itti hora waan beektaa onnee itti hora sirbaan akkasumas ammoo sirbi kun sadarkaan jira sirba waariitti jira sirba qeerroon yookaan qarreen waliin baanee sirba maanguddootti jira ka umurii walirra fagaatan kanallee maali yoo lafa hojjannu
sirba gelelee yookaan waan beekta humna sitta kenna akkatti jajjabaattee dadhabbiin sirraa baddu yeroo lafa shuqumtuuyyuu akkasumas umuriin kee guddataa dhufee gaafa sirbaaf ammoo qeerroo geettu sirba gosa waarii kana akkaataa kana sirba fakkeenya inni godhatte kan jettee fi sirboota akka walii galaatti namni naannoo keenya keessatti sirbaan akkana bahee fagoo deeme yeroo jalqabaatiif haga manuutu umurii dhunde kana hin jiru ka gurraan dhagaa turre ka akka Biqilaa Guyyootaa uummata naannoo keenyaa san artistii naannoo keenyaa itti aansee ammoo akka Waccaatu ka jedhamu akka sirbaa ture itti aansee Abbushii akka walii galaatti Oromootti ammoo artistoota akka Dr. Ali Birraa, Nuhoo Goobanaa, Eebbisaa kanneen namoota akkasii akkaatuma muuziqaan yookaan artiin nu bira dhufu dhageeffataa akkaataa kanaan guddadhe. Kaan immoo inni nuu artiin sima keessa jira waan taateef yoo madalagaa baatu fakkeenya abbaan kennuu gadi ba'u lafa yoo shuqunu jechuun buna yoo aramtu jala yoo shuquntu sirba humna sii kennu fakkeenyaaf gelelee qabaa toltii qabuu bonjii yaa biyyeen biluu ila buutee biyyee isii hujaa duutee yeroo sadhamma umurii hin barbaadu xiqqaale teete lafa ciruu dandeetta abbaa gargaaruu dandeetta artiin of onnachiistaa jechuudha guddattee dhuftu sirba akka fakkeenya obbo Dansooleef Kuulolaa kunneen sirba umuriin ol guddattee kaateetti sirbitu kan qeerroo keessa sirbitu akkaataa kan akka naannoo keenyatti ka fakkeenya taasifadhee akka artisti kabajaa artisti Biqilaa Guyyootaa jira akkasumas artisti Abbush Zallaqaa faan jira Waccaatu Uddeessaa faa jirti. San jalatti guddattee jechuudha. Jala guddaa dhageeffataa jechuudha. Jala guddisuu dhageeffataa akkaataa saniin dhageeffatu. Hayyiga kololaadhaan kan itti jalqabde kololaan tokko jettee mataa kee aartii keessa yookaan gaarwalleetti cuubbattee jalqabuma hojii san gaafa hojjettuun gurra uummataa keessatti hin seente nama haaraa dhaloota haaraa immoo dargaggeessaa ganaa deemeen quufne waan baay'ee irraa abdatamu jedhamteeti kan ilaalamaati turse mee kolola akala kamiin jalqabdee kololumti jechuun yoo maal jechuudha jalqabu maqaa sarratti irraa haa kaanu miirri yeroo sun ture maal fakkaata? Kuulolaan dura sirba wayii hojjedhee ture bara sirna wayyaanee san keessatti sirba hojjedhee ture tokko sirba wayiittidha sirba beektaa dhugaa Oromoo baasu keessuma sirba Tuulaa Surrootii wal qabatu Tuulaa Surroo jechuun bakka namoonni 369 bakka tokkotti walitti qabamanii bara sirna durii keessa sirna dargii keessa sirna nafxanyaatiin warra bakka tokkotti nama 369 walgahii jira jedhanii yaamanii ibiddaan gubanii fixane bakka sanitti dhagaa guddadhe sirba san akkaataa gootota ittiin faarsanuun sirbe goota Oromootii walitti qabe gaafa sirba san hojjedhu sirnoota san keessatti namoonni waan akkasii kana tuttuqaa hin barbaadan waan taateef sirba san akka inni gara miidiyaatti hin baasne kilippii hojjedhee maal hin baasne naari'anii eeguksanii anuu baqadhee bulee horaati bakka biraa bahe. Bara 2003 jechuudha. Akka keenyatti akka biyya kanatti akka lakkoofsa Habashaatti bara 2003 sirba san hojjedhee gootota Oromoo faarsaa waan Tuulaa Surroo san madaa Tuulaa Surroo san tuttuqaa amma bara san keessatti sirnoota namoota ollaa saniitti jira waan san keessa gahee qaban jechuudha. Fakkeenya hin dagadhaa gaafa nama 369 san fixe uummanni Gujii gadi bahee Areeroo Awuraajaa Woradaa Maaramii duubattiin dachaanuu haga zalaalamii Sheekh Mahammad Roggee inni nuu qabamuu gabaree rashanee taakkelee waldee qalamuudha. Bara san keessa warreen nama maqaa dhadhoo as keessa jiru sun walaloon kun walaloo hawaasaati uummataati. Isaanti gadi bahee yeroo san sirni akka malee itti hammatee jennaan hiriira gadi bahee akkaataa kanaan qeexale. Nama 369 sirbi sun nama Sheekh Mahammad Roggeen suni nama naannoo saniiti saba wayiiti. Sigaltee maqaa kana sottuqa seenaa dhugaati. Taakkelee waldee sirna nafxanyaa san keessatti hoogganaa waraanaa bara sanii ka ture. Sigaltee taakkataa waldee kun jechuudha. Isaatu uummata kana walga'iin jira korri jira jedhee yaamee jajjaba Gujii gootota Gujii beektota Gujii fi hayyoota Gujii yaamee walga'ii jira jedhee isinin tudnu homaa hin jiru jedhee mataa Gujii piik godhee ka'ee akkaataa saniin nama 369 ka irraa hafee rashananii qawweedhaan kaan ammoo ibiddaan gubanii jechuudha. Sirba isaa hojjedhee jennaan kun gosaaf gosa walitti buusaa waan biraa fidaa jedhanii na adamsinaa baqadhee bulee horaa lakkisee ganna lamaaf shaxii bakka jedhamu daawwaa keessa bahee isa saniin jalqabe sirba. Itti aansee dhiifne bara 2008 albeema hojjedhe. Albeema hojjedhe san keessatti sirbi an jalqaba
kilipittoo jedhe sirba aadaa kana kuullolaa kan jedhu jechuudha. Kuulola jechuun jecha kuularraa dhufe. Kuula jechuun bareeda waan beektan cubuqa wayii waan cululuxxu wayii sani. Achiin duuba kuulolaan kan sirba aadaa Gujiiti. Sirba aadaa Gujii ta'ee kan sirbi qeerroon qarreen durrii fi dhiirti waliin baatee walii sirbituu sagantaa waliin qabatanii waan akka ayyaana arraf jedhamu wayiitti jira. Ayyaana kanarra waliin baanee saganteeffatanii durrii fi qeerroo yookaan dargaggeessi waliin baanee walii sirba kuulolaa jechuudha. Hayyee kuulola kana keessatti walaloo ajaa'ibaa walaloowwan rifeeru gochuu barbaachisan hedduudha kan keessa jiru. Sangaan barooda iyyee namichi kolbaa bulchaa barri sodaate biyyaa kan jedhu keessa jira. Sangaan hin baroodu akka aadaa keenyaatti sangaan hin baroodee kan jedhu Mahammad walaloo isaa na jalaa hidha kukkutteetta. Walaloo isaa kana jedha. Sangaan baroodee iyyee namicha kolbaa bulchee barisoo nyaatte biyyeen jedha. Sangaan kuni sila sangaa akkuma dura jette kan sangaan inni hin baroodu ifi jiraamaanii barooda. Ka baroodu korma. Amma gaafa barisoon kun nama jabaa goota biyyi qabdu goota Gujiin qabu akka kibbaatti goota kallattii hedduu qaro goota miliqa jalaabaa hin karoorfata sheeppi godha hawaasi isaa akka miidhanneef faayidaawwan adda addaati akka hin durfamneef kanneen akka barnootaa teknooloojii baankii waan adda addaa daandii ofii isaatiif kakka'umsa isaatiif lolee lolchiisaa rakkoo bara san keessa turte uummata kana sheeppi godhee nama jabaa uummanni Gujii qabu keessaa barisoon dukkalee nama tokko. Kanaaf amma erga bariisoo du'een namni jabaan gosa isaa waa hin dhalatiniif qeerroon tun gaafa gadi baasee callisteen sirbitu. Sirbuma sirbitu san keessatti waan bareedaa ergaa qabu dabarsanii jechuudha. Nama barisoon duuba dhufe sanirraa hagas mara waan gaarii irraa dhabanii kallattii itti ibsatan sirbuma keessa dooliin lollan dooliin jedhanu sangaan baroodee namicha kolbaa bulchee barisoo nyaatte biyyee ergaa dabarfataa jechuudha. Sirba qofaa walitti hin baatu qeerroo yeroo durii achi keessa ergaa sirna hammaataa sirna badaa sirna jibbane fi nama jibbane illeen safuu afoolaa eeganii safuu artii eeganii caccasii bulleessii odoon taane akkaataa saniin nama rukutuu barbaadan illee nama jaalachatan illee akkasanii ergaa dabarfatu jechuudha. Hayyee hedduu namatti tola. Egaa wallee jechuun akkasii miti waan tokkoon qabanii lallabu. Sirboota hedduudha kan ati hojjetteetii turte keessattuu albeemaan alatti kan viidiyoodhaan jijjiiran hedduudha. Saniin ammoo Adam wayita sirbuu haalli ittiin onnatee waa nama onnachiisu ittiin dubbatu addaadha jedhu. Saniin immoo hojiiwwan adda biraa kanneen aartiitiin alatti yookaan walleen alatti hojii biraa keessaa maal utuu wallee dhiisee isa ta'u wallee sirbaa fiilmii hojjetee nama onnachiisa dubbiinsaa jedhu. Wayita viidiyoo hojjettu kana miirri ati ittiin sagalee kee baastuu fi haala itti waraabamtu sun miira keessa keetii haala itti ibsattu kana haala addaatiin. Duuma maal akka ta'e beektaa waan si keessa jiru uummataan baatta waan si keessa jiru walaleessita waan si keessa jiru waan si keessaa mul'atu san alabbaaftee nama agarsiistaa jechuudha. Waan si keessa hin jirre inni nu si keessa hin jiru fuularraa sin dubbisu. Buutii maanti barreessa burree godhe jennaani waan garaa jiraati jedhani. Ana fuularraa waan asi dubbise suni wama garaa kiyya keessa na jiru fuula kiyyarraa arkittee fuula kiyyarraa dubbistee jechuudha. Ta'ee argamaa jechuudha. Yoo afuufuu na keessa jira jechuudha. Odoo danda'e odoo loollu sila intala tan dhaqee dhungadha jechuudha amma sirratti. Aadaa keessa jira waan taateef odoo loollu keessa yoo ijji tiyya ta'isii walii kiphi jette sila deemeetuma dha'a godhee biraa deema iddee biraa deebi'a sila. Kanaaf yeroo hedduu waa akkasinatti himanii yoo hojjedhu waan na keessa jiru fuularra na arganii jechuudha. Waan san barbaadee hin godhan. Wama na keessa jiratu na keessaa gadi ba'aa jechuudha.
Egaa sirboota ati hojjette keessaa keessattuu lammiif kan jedhu akkasumas ammoo tokkummaa ammas tokkummaa lallabadheeraan kan jedhu adeemsa dhaata walitti hidhamiinsa mataa isaatiin qaba. Lammiif kan jedhu yeroota haalli itti hojjette yeroo bara buqqaatii san fakkaata haala san keessa teessee lammii fi mi'a lammii kan jedhu san hojjette waan sana yeroo hojjettu miironni turan haalonni turan maal fakkaata humni walaloo lammiif jedhu san yoo afuura namummaatii fi sabboonummaa oromummaa keessatti wantoota walitti hidhuudhaaf walitti waamuudhaan gochitaa turte sun dhageettiin uummata biratti argateef jaallatamummaan ni siif inni yoo arrara teessee wayita ilaaltu mee waan sana nu yaadachiisu duubatti deebi. Lammii Ewale birmada, lammi, ewale birmada, ya lammi, ewale dabada, ya sanyi kota, ulmale malka. Sirree yaadachuun dirqama. Namni kan darbe yaadatu kan dhufuuf of qajeelcha. Sirbi lammi jedhu suni sirba Oromoo walitti na fide. Oromoo qofaa fi faayidaa buuseeraa adoo hin taane. Oromomaanuu akka awwal baru sirritti sirba walitti na fide jechuudha. Maan jennaan achi keessatti olaaltee irratti sirbi tokko akka inni hin duune waa buqqaatiin yeroo san qofa barbaaddeen dhuftu hegerila jiraachuu dandeetti. Foorkaast yoo ta'u kan fageessitee tilmaamtee raagdee hojjechuu qabdaa jechuudha. Jechoonni ati artii keessatti afoola artii keessatti fayyadamtu jecha dhufaa darbaa ta'uu hin qabu. Hamma danda'ametti madaalchittee maan gochuu qabda hojjechuu qabda. Fakkeenyaaf lammi mee walii birmadha. Ardhaa kanarratti akka amma waliin bakka amma waliin teennu kanarratti uummata Oromoo naaf birmadhaa barbaadu jiraam yoo fudhatte. Fakkeenyaaf lixarratti hanga ardhaa naaf birmadhaa barbaada. Kibbarratti giddugalarratti naaf birmadhaa barbaada. Birmadhaan kun waraana qofaa miti. Beellinu rakkoonu waan adda addaatiin namni yoo cinqamu abboon natti birmadhu natti dirmadhu jedhan. Achi keessatti gaafa waan san godhu haalillee bada. Sirba kana kallattii kamiin miidiyaa kamiin darba kan jedhu walaloo kiyya keessa daangessaa barreessaa ture. Yoo maaf miidiyaan sirbi gadi lakkifamu yeroo sanitti miidiyaa akka OBN ti miidiyaa mootummaa qofattu biyya keessa jira yeroo san. Sirba san amma gaafa hojjedhu hagamta akka sirba kiyya kana naa dabarsanii kan jedhu itti yaadee bifa aadaatiin bareechee tokkummaan godhee jechoota keessaa ammoo jechoota afoola sorgoo sookoo qabanuun akkaataa saniin hojjedhe. Yoo laaltee jiraatte yoo dhageeffattee jiraatte tokko isaa waa amma keessa jiru kana lammii walii birmatuu qaba. Gaafa rakkoo, gaafa cinqii, gaafa yaaddoo, gaafa waraanaa, gaafa buqqaatii waa hunda keessatti lammii qaba. Lammii walii birmate waa hunda injifataa jechuudha. Gaafa san waan san erga jedheen duuba lammii walii birmatuu jalqabe. Rakkoo isa mudate san keessatti beela ta'e moo buqqaatii ta'e moo rakkoo ta'e moo waraana ta'e moo tokkummaa dhabate moo akkaataa sanii sirba tokkummaa waan taateef yeroo san keessatti akkaataa kana walii birmatee miidiyaalee miidiyaa mootummaallee darbaa ture akkasumas hawaasa biraan baa ture baagiraawundii waan adda addaa tolfataa turanii isa banaa hanga har'aalee dhiyoo kanallee banaa turan hanga ammaallee ittuma jira jechuudha. Maal jennaan waa yeroo saniiti miti foorkaastii yookaan raagdee fuulduraaf illee walloolaati barreessuun murteessaa jechuudha. Walaloon jiraataa ta'uu qabaa walleen jiraataa ta'uu qabaa kan jedhamus kanaaf baraa darbuu qaba. Hammaatee tole jechuudha. Tole waan hedduu kaasuu dandeenyu hojiin kee walaloon isaa yoo tokkoon kaasni yeroon hedduun nu ga'uu dhabuu mala garuu waan hirraanfatamuu hin qabneef waan dubbatamuu qabu jennu yeroo qabnu keetti fayyadamnee kaasna. Lammiif itti aansitee si jaameen akkasumas ammoo ammas tokkummaa kan jedhuun hojjetteeti kanatti jirtu. San kana dudduuba cuunfinee waan tokkummaas waan haala ammaatiin itti dhufna. San garuu mee Obbolee Dansoolee akkasuma fakkaata. Obbolee Dansoolee irraa miira achi keessa jiruu fi daraartuu mucaan ati waliin sirbites haala addaatiin kan sirbame sunillee sirba san keessa na fakkaata. Mee haala san waan baay'eetu walaloo san keessa jira. Micireen walalootitti barreessitee haalli viidiyoo sanaa taatiin waan dhugaa hawaasa keessa gadi buutee hojjettee ammoo sirba ammayyaallee siyyaameellee hojjetteeti kan san dura jechuudha. Sirboota aadaaf sirboota ammayyaa utuu walitti hin bu'iin osoo waliin dhiyeessin
wal faana bareechanii haalaan sansakkaasa eeganii hojjechuun kun nama danqu adam garanattis osoo hin jedhin wal bareechitee lamaanuu uummataaf dhiyeessuun sanarraa dubbannu. Waaqi gaafa guutaa godhee si uume guutuma ta'i hojii hojjettullee hojjedhu. Ani amma sirboota kiyya keessatti ammayyaalleen hin yaala. Aadaalleen akkuma san. Akkasumas ammoo siyaasa dinagdee yookaan haala siyaasaalleen haala tokkummaalleen akkaataa kana sadiin dhufeen. Akkaataa sadiin dhufe kanaan wannan hojjedhu waa uummata kana bakka bu'u ta'uu qaba. Waa uummata bakka hin buune akka ofii jaaladha qofaa yoo hojjedha taate hin ta'u. Maan jennaan isa hawaasarraa fuudhee hawaasa deebisu jira. Hojii uumeen kiyya jira. Hojii uumeen kiyyalleen hawaasan keessaa baay'isan fakkaachuu qaba. Saban keessaa baay'isan fakkaachuu qaba. Saba sannaaf ibsuu qaba. Maan jennaan artiin akeektuu calaqqistuu aadaa safuu fi duudhaa uummata saniiti saba sanii waan taateef animmoo saba san keessa animmoo riqicha artii san fuudhee hawaasa aadaa tiyya hin beenne safuu tiyya hin beenne akeekaaf akka uummata kiyyaa hin beenne barsiisuuf hojjedha waan taateef bakka uummata kiyyaa san hin buune waan hin buune yoo fuudhee nama geesse saba kiyyaallee gadi bu'u qabaara uummata kiyyaallee gadi qabaara ofillee gadi qabaara artii uummata kiyyaallee gadi qabaara jechuudha. Kanaafuu ta'ee argamee hojjedha jechuudha. Ammayyaa gaafa hojjedhu loqoda wal ta'aa ta'een jecha wal ta'aa ta'een ka wallaggi dhaga'u ka arsiin dhaga'u ka baalee dhaga'u ka shawaan dhaga'u harargeen dhageettuun wal teessee hojjedha. Isa aadaa gaafa hojjedhu aadaa san fuudhee isa nan beennee fi geessee agarsiisa waan taateef akkuma saniin fuudhee ka'ee geessee isa nan beenneen barsiisa jechuudha. Ifni loqoda am fayyadamulleen isuma aadaa san yoo am fakkeenyaaf marga akka Oromoo biraatti an ta'e ammarraayedha marra gujii jedha waan taateef marraayedha margan jedhu marraayedha waan taateef isa aadaa sana kolola keessatti kaasee turte kolola keessatti akkaataa sana jechuudha maafi amma fakkeenya sangaan baroode iyye namicha kolbaa jechuun amma nu biratti uummata jechuudha namicha kolbaa jechuudha namicha uummata bulchee jechuudha inni sun jecha aadaa fi safuuf safeeffannaa afoola kaleessa ittiin uummanni sun aadaa sana ittiin sirbaa calaqqisaa dhufe waan taateef isa san fuudhee isa loqoda kiyya san hin beenne barsiisa. Isa ammayyaa gaafa sirbamoo akkaataa ati dhageettu akkaataa eenyu dhaga'u namni hundi dhaga'uun dhiyeessaa jechuudha. Kanaaf akkaataa sanii hojjedhaa artiillee hojjedhaa ammayyaallee hojjedhaa aadaallee hojjedhaa akkasumas siyaasa dinagdee. Mataa isaa akka of danda'aniin gadi baasa jechuudha. Fakkeenya sirba ergaa gaafa hojjedhu tokkummaa gaafa lammii hojjedhu akkuma gujiin qofti dhaga'u qofa hojjedhuan maan jechuu barbaadee namni kun cinqabuu hin qabu ergaa dabarsa waan taateef. Ergaa kan dabarsu uummata bal'aaf darbee gujiirra darbee ammoo warra jecha dhageenne sanii viidiyoo irraa akka isaan dubbisan taasisa waan taateef jechuudha. Ayyee galatoomi sirba bodansaa keessatti amma waradaa surraa reeffaa jettee jirta hin kenninu qawwee keenya didatuu duruu beeknaa nunnusa nu guddisnaan kara Sumaaleellee karaa qabna kan jedhu kan jedhutu jira. Obbedan sole ballo oku ilaalcha oli obbedan sole ballo kotu ilaalla wali obbedan sole ballo keeddo mataa guduro obbedan sole ballo beetan beeku duro obbedan sole ballo dhaloota reefuu kichoo obbedan sole ballo gooti badaadaa galchoo obbedan sole ballo kujoo ke duro beetta obbedan sole ballo waradaa surree reeffaa obbedan sole ballo dogganne qawwee kenna obbedan sole ballo waan kenna hin kennino obbedan sole ballo duuballe hin dachaano obbedan sole ballo nunnusaanu guddinaan obbedan sole ballo Sumale karabena obbedan sole ballo kane sibradenna obbedan sole keessatti an sirba hojjedhu keessatti waan kaleessa uummanni kun sirba qofa gadi baay'ee hojjedha sirba keessa ergaa adoo bashannantu ergaa dabarfachuun dirqama adoo bashannantu bashannana keessa ergaa dabarfachuu jechuudha kuwwama uummanni Oromoo qabu adoo bashannanu adoo dhiichisu jiru ergaa ittiin kallattii dabarfatu qaba gujoo ka duruu beetta bada waradaa surree reeffaa dhogganne qawwee kenna didatuu duruu beenna nunnusaan guddinaan Sumaalee karaa beenna kaanee sibiraa deennaadha. Kana jechuun uummanni keenya duri yeroo rakkoo fi gadadoo fi cinqii fi wanni adda addaa waanjoo itti baay'attu akka jedhee ifirraa nama faccifatu qaba.
jechi as keessatti maani waan kaleessa maanguddoon jajjabi gootonni yeroo san keessatti bara san keessatti sirbatti akkuma duratti barsiisu san sirbaa turan jechuudha. Bada waradaa surree reeffaa jechuun nama bulchaa yeroo sanii beektaa hin jiraami. Bulchaa yeroo sanii hagas mara vaaliyuutti hin kennan jechuudha. Bakka irraa jibbaneeran jechuudha namicha kana. Waanjootti baay'atteetti lola deemu eessa seeta Sumaalee karaa beennaan suni bakka san deemanii leenji'uuf qawwee fudhatanii deebi'anii sirna isaan cunqursa kana ofirraa dhaa'uuf uummata yeroo san akkaataa saniin sirbaan ibsatanii jechuudha. Sumaalee fi Gujiinis walitti dhiyoo. Walitti daangaadha. Achi deemanii waasilaan kan nunnusellee nama hunda gadi hin kaase yoo nunnusaa jechuun tuttuqaa jechuudha. Tuttuqaa kanan jaalatu waan taateef nunnusaa tuttuqaa jechuudha. Tuttuqaa waan baay'iste Sumaalee karaa beeka beenna kaanee si biraa deennaa achi deennee leenjinee sitti gaddeebinaa jechuudha. Fakkeenyaaf bara ammaa abboo adda bilisummaa Oromoo achi Sumaalee ka deemanii qawwee fa waan adda addaa fudhatanii leenji'anii pirezidaantii Sumaalee yeroo sanii Ziyaad Bareerraan leenji'amanii fakkeenya Jeneraal Xulaa Duubee fa'a goota amma Gujii akkasumas ammoo Haji Quxxaa fa'a namoonni bibbiraa jijjiru. Haji Birree Roobaa fa'a jijjiru gootonni akkasii eenyu fa'a wajjin Jeneraal Waaqoo Guutuu kana fa'a wajjin Jaarraa Abbaa Gadaa kana fa'a wajjin warra yeroo san karaa Gujiitiin kibba Oromiyaatiin baay'achi. Maan gochuuf qawwee fudhatanii leenji'anii sirna isaan cunqursa kana ofirraa dhaa'uuf akkaataa san jechuudha walaloon sun jechuudha. Galatoon waan dubbataa jirru kanarraa waan baay'ee barattu jenneeti kan nuti abdannu waan dhama qabu tokko callisanii miti kan dubbatamu dubbii keessa dubbiitu jira. Dubbii ammoo jaarsa jalatti warra guddatan bira jira jechuudha. Kanaan egaa gara wallee kee kanneen duraatii fi ka'amma dhiyoo kana lallabadheeraa irratti natti deebisee yeroon keenyas dhumataa jirti waan ta'eef sanarraa jenna. Yeroo ammas tokkummaa jettee turte yeroo jijjiiramaa sanaaf fakkaata 2019 gidduu ammoo deebitees yeroo haalli jijjiiramaa kana keessatti rakkoon dhufe danqaawwan adda addaa mudatan immoo lallabadheeraa kan jedhutu ture tokkummaa lallabattee turte ammas tokkummaa jabeessaa kan jedhu amma immoo dhuftee gaafa rakkoon jiru lallabadheera jettee turte taatee san nu yaadachiisiitii haala kam keessa turte maaltu ture lallabbiin kee maal ture amma maalirra jirtu jira. Lammiin tokkummaa itti aansee dhaamsa kan gidduu jira. Waan jijjiirama fakkaatu yeroo san haala biyya kana bulchiisaaf namni dhufe aangoo dhufe Dr. Abiy gaafa dhufu ammas tokkummaa jedhe. Dhaamsa jedhe. Milkiin diqqoon qabdu ammas deemsa karaa fagootti nu hafaa. Tokkummaa jedheera. Tokkummaa saniini. Waa dhufane wanni dhufane san milkiin xiqqoon qabdu garuu ammallee deemsa karaa fagootti nu hafaa tokkummaa kana dhiisinaa achi keessatti yoo yaaddu sorgoo sookoon ergaan dabarfadhee jira waa sirraa eegaa jira uummanni kaabiyyi arbatti maluu dhiiftu nurraa dhoorki yayyii yoo as keessa waa sirraa eegaa uummanni kaabiyyi jedhu achi keessa uummanni kaabiyyi biyyi jira as keessa abiyyi jira as keessa jechuudha. Uummanni kaabiyyi waa sirraa eegaa jira. Uummanni kaabiyyi arban maluun dhiiftu nurraa dhoorki yayyii dhaamsa gidduu lammiittan as keessa jira. Sorgoo sookolee jirti jechuudha. Dhaamsa sun Oromoo waa xiqqoon takka billichi jetteetti mudhataniiranii qabadha milkiin xiqqoon qabdu. Garuu deemsi karaa dheeraa ammallee fagoonnuu jira beek yeroo san keessa. Dhaamsa. Itti aansee ammaas tokkummaa. Dhufti amma wanti ankalee raage suni tokkummaa dhabatu rakkoo fidaa bare tokkummaa dhabatu cinqii fi yaaddoo gadda uummata kana burjaajii fidaami wal dhageeffata dhaba ammaas tokkummaa lammii lakkoofsa lama amma immoo eenyuree kan nuti komannu kalee diina qabna hundi kan himannu sirna darbisan keessa wayyaanee waan adda addaa jedhaa namni akkasii akkaataa kana ifirraa faccisaa ture afaan tokko dubbata rakkoo tokko qaba afaan tokko qaba aadaa tokko qaba cinqii tokko qaba iyyalleen gosa tokko gaafa san keessa wanna kana dhageenye ofirraa buqqifne amma immoo maalti dhalate ati afaan kee dubbadha wal dhagee dandeenya gaaddisa tokko qabna wal bira teennee wal komachuu wal gaafachuu maaltu nu dhoogge qawwee walitti nu fudhachiise kan jedhu amma immoo eenyuree kan nuti komannu kalee diina qabna hundi ka himannu kan jedhu san keessatti qawwee lafa kaa gaaddisa kaa walitti deebisina rakkoo walitti deebisuu walitti dhukaasuu yoo nu balleessite malee yoo sanyii nu fixxe malee dhiiga yoo nu nyaachiste malee bu'aa nu hin qabdu kana lafa kee ati koottaa waliin mari'anna kan jedhudha. Inni ammas achiin deebee ammoo lallabadheeraan kadhiyoo kana waraanni ittuma fufe wal dhageetti dhabbaa ittuma fufe nama wal fakkaatu wal balleessa
waa'ee siyaasaa dhiisi namooma gaa fudhattu ati Oromoo ani Oromoo erga ta'e rakkoo eega dhufte rakkoo tanarratti ammallee irra deebi'ee tokkuma kaleessa lallabsan falli jiru hin jiru dhugaa sitti hima. Fala rakkoo uumte bara ulee isaatiin tissaadha Oromoon gaha mammaaku. Bara kana ulee isaatiin tissuu dadhabatu Oromoo amma akkaataa kana wal burjaajessee walit deebisee qawwee gaafa qawween tokko gumaa ala walit deebi'e sanuu Oromoo gosa tokko walit deebi'e abadanni rakkoo keessaa hin baatu Oromoon tokko hammaatu tolu siyaasa walii jibbuun hin jira. Siyaasa lafa keenya yoo ammoo Oromummaaf namoomaan dubbanne ati yoo natti qawwee qabatte qawwee dhiisii waraana akkana walitti hin deeffatu Oromoon kaleessa waraana akkas deeffannaan dafee lafa waraana. Waraana si deeffadhee miti jinfuu akkana deeffata walitti jinfuu walitti deeffata malee waraana walitti deeffatu. Adooluun tokkosin adooluu ejjeesin akkaataa kanaan yoo walittuu deebise lafa tokkos malee qawwee isaa yookaan waraana isaa waliin fuudhu Oromoon. Amma walii isaati wal ejjeesaaraa ammallee kaleessa ammaas tokkummaa koo amma si hawweeraa duruu lallabadheeraa jedha. Lallabadheera jechuun iyyaa iyyitee fagga bantee iyyuu bakka na dhagaa jechuudha. Roobee hingi gigisee barri hunda dubbisee. Roobee dimmisee barri hunda dubbisee. Tokko laaluu silaa tokkotu beeka. Ilee wal buusee har'aasii walitti seeka. Sirnoon mafaanaa kanaas arginee cufa. Jabaatee jabees mattuu walitti hafa. Madee balleessuu taatee dubbiin barana. Galmaan nungeetuu dhiisa jalluun akkana. Riibaa soobaa yaadiiroo maaltu dammaqsaa. Kan beekaa rabbee lammii koo biyya hiraarsaa. Ilaamee kootu akka taanu maaloo gargar hin baanoo. Ilaamee akkinuuf mala falli hunda jaalalaa. Korma baroodee naraasuu maal mooraadhaa godhaa bahee haa bookisuu kan jedhutu keessa ture lallabadheeraa keessa jechuudha. Kormi mooraa keessa ture suniin kan waan itti hiite waan ittiin jette qabdamoo haalota dallaadhuma qe'ee Oromoo keessatti haalota hidhamanii jiranidha moo. Akkuma walii galaa achirraanii dubbisuu hin dandeetta wanni haala sadii yoo laaltu ifa lafuma ta'a. Yeroo san keessatti haala biyya kana keessa ture. Hin beekamaa hidhamtoonni siyaasaa jiranii namoonni rakkatanii Oromoon akkama wanni jiranii still hana uf sodaatu jira lafa sodaataa gaaddiduu sodaataa gadi bahee hin bocatee hin qotatu hin warfatu eentu na qabaareedha eentu na doorsaareedha maal godhu jira gaaddisa isaa keessatti qe'ee isaa keessatti ardaa isaa keessatti biyya isaa keessatti lafa samiin gubbaa ka isaa ka ardiin ta'e isaa keessatti akkaataa kana ture. San keessatti ammoo jechuun suni korma baroode diina naasisu mal mooraa godhaa. Bahee bookkisu jabaan jabana yoo jabaa buuse koreerran taa'uu aadi malee haaluma kuuseedha. Haaluu kuufattee kormi baroodu kabeetta diinni soos ani ati silaa anumaa sitti wal diina taasifate malee diinni diinuma ani ati waliin diina ta'uu hin qabnu diinni eenyu kan jedhu beekuu hin dandeenya. Korma baroodee diina naasisu kabeetta diina naasisu jechuudha. Ka diina sodaachisu ka diina rifachiisu ati anaaf ati olii fira gadi bahee haa bookkisuuti. Bakka hiitee xuuphessitee irraan taa'inii erga jabaatee naannoo na buuste erga na buuste narraan taa'iniidha jecha Oromoo kaleessatti jabaan jabaa buuse irraan taa'u irraa ka'eedha. Kuni warra erga laallatu qaba eegana buutee golan na galchite eegana hiitte achuman na mishiguu achuman na riguun hin barbaachisu na baasii na waliin mari'adhuu jechuudha. Kana wal fakkaatti. Abbaan nagayaa dhaga'u. Hayyiga yeroo keenya hedduu fayyadamnee wantoota hedduu marrumaa wallee keessa jiran hedduu amma dandeenyu yeroo nu fayyamtu kakaasnee itti bubuunee ilaallee jirra hedduu galatoome waan hedduudha kan kaasne mee yeroon keessa jiru birraadha birraa kanatti immoo Oromoon ayyaanota hedduu kabaja irreechis ga'uu jira adamiif irreechi haala kamiin wal beekuu adam irreecha xinnummaa isaatii kaasee irreeffataatii ture moo haalli ayyaana irreechaaf Oromoo hammaa'u akkamii kan jedhu waan irreechaatiif waan safuuf waan duudhaa Oromoo irraa daqiiqaa muraasa gidduutti waa dubbanne sagantaa keenya haaraa. Irreechi nu biratti akka aadaa yookaan loqota gujiitti dhibaayyuu jedhan hin dhibaafatan malkaatti gadi baanee jira akkuma waliigalaattuu jira jechuudha. Irreechi waan calaqqee uummata Oromoo saba yookaan uummata Oromoo jedhamu kana waa ibsaati. Egaa kallattii adda addaatiin kaleessarraa jalqabanii
sanyummaan kenna kun sanyii waaqaan dhihoo waaqaan kaluu waaqa wal dubbisan lafa waliin dubbatan hariiroo waaqa waliin wal qabu uummata akka Oromoo hin jiru. Dhabuus waaqa komata argatuus waaqa galateeffata. Bakki inni itti galateeffatu cherchii isaa masjiidi isaa malkaa maddaa jechuudha. Durii jechuudha. Cherchii amma maalidha? Ijaaramtee jirti. Buldingi jira. Kaleessa buldingi isaa malkaa gaara yookaan tulluu odaa jalaa jechuudha. Kun mana waaqeffannaa kaleessa uummanni Oromoo deemee waaqatti kadhatu. Rakkoo bakkatti hiikatu odaa jalatti. Gaaddisa jalatti. Bakki inni deemee ka'ee waaqa siin nageetteedha. Waaqa malkaa kana uumteedha malee malkaa kana waaqan jedhu. Madda kana waaqan jedhu. Waaqa malkaa kana uumte naa dhaga'e. Waaqa tulluu tana uumte naa dhaga'eedha malee tulluu tana waaqan jedhu. Bakki guddoo walitti buutee namni amma amantaallee walitti fidaa walitti burjaajessu isi tana. Ati waaqa haadha keetiin kadhatta. Waaqa abbaa keetiin kadhatta. Macaaf keessallee jira, quraana keessallee jira, waan fete keessatti aadaa Oromoo keessatti afoola Oromoon akka macaafaatti kaleessa ittiin akka quraanatti tallabaa ture keessa afoola Oromoo keessa jira. Sirna gadaa keessa wanni hin jirre hin jirtudha. Hin jirreen hin jirtudha sirna gadaa keessa. Wanni addunyaa tan harka qabu sirna gadaati. Erga jenne hin jirreenuu hin jirtu jechuudha. Kanaafuu irreechi safuu, safeeffannaa, aadaa, calaqqee agarsiisa mallattoo Oromummaa erga ta'e waa amantaa walitti na buusu hin jiru ana ibsa jechuudha. Ana ibsa jechuudha. Eenyummaa ibsa. Oromoo ibsa. Kanaafuu sirnoota bareedaa akkasii kana kaleessa akka inni baay'ee jabaa ta'e waan beekanuuf sirnoota darban keessatti warri sirna Oromoo, safuu Oromoo, aadaa Oromoo, caba Oromoo barbaadanu cabsanee balleessanee har'aatanallee kallattii kamiin balleessuu dandeenya kan jedhamuun Oromoo keessatti burjaajii buusanii akka Oromoon inni Musliimaa jibbu, inni Kiristaanaa jibbu achiin duuba wanni ati qaddu waggaa keessatti ayyaana ati qaddu fudhadhu fakkeenya cambalaalaa saba isaanii akkaataa ayyaana isaanii waggaa waggaa kabajatan Oromoolleen kan qabu kana jechuudha. Bakka ati kaleessa deemtee kaatee malkaa santi waaqa malkaa kanaa jettu malkaa kanan jettu beekadhu waaqa malkaa kana uumte malkaan ammoo cubbuu dhiqa qulqulluudha waa hedduu fira dabarsa kanaaf achi ba'a daba achitti wanni hin godhanu. Gaarri immoo yoo eebbifatu hafaa marga gaaraa na taasisa jedha Oromoon. Hafaa marga gaaraa na taasisa jechuun hantuun hanqadhu ibni donamiin cinaa dhumate hafaa marga gaaraa sana achirra gaara sanirra cubbuun dabaaleessi namni cubbuu qabullee karaa sangaa dhufe akkanarra deema malee gaara yaa'u jechuudha. Tanaa tullubbaa tanaa tullub deemee kadhata bakka qulqulluu jechuudha. Malka akkasani. Tanaafuu waa waliin qabanne wal qabsiisanii warri aadaa fi safuu fi safeeffannaa kenna jibbu baambuu jibbansa kana gaafa nutti dhangalaasanu nuti ammoo of laallee ofitti deebinee dhageeffannee jila kenna jila nu ibsu kan darbee yuuniskoo irra galma'e kan darbee Oromoon maal fakkaata jedhanii akkuma saboota biraa like ashandaa like akka cambalaalaa akkasumas ammoon saboonni biraa ayyaana qaban sani Oromoollee irreechaa qaba waan isa ibsu waan gootummaa isaa itti ibsu waan jabina isaa itti ibsu waan tokkummaa isaa jabeessu irreecha isaa bayee malkaa isaatti haa irreeffatu ayyaanni keen ayyaana giyaa ayyaana milkii ayyaana hortee ayyaana jijjiirama ayyaana tokkummaa waa inu haa taasisu burjaajii daba dabaalessa Oromoo keessa buusee gargari fichi godhu kana waaqi luka isaa jalaa guuru tana si dhaama. Ayyee haa gudunfinu. Qabaattu fidii jila keenyaa xumuran. Galatoomi haga ammaatti waan babbareedaa waa hedduu simboo addaa of keessaa qabudha kan kaasne yeroo keenya gabaabbate malee waa hedduu kaasna yeroo biraa dhimmoota biraadhaan wal agarree akka wal dubbannu abdiin qaba eebbaan eegallee eebbaan xumurre maal. Waaqa abbaa keenyaa waaqa dhateenyaa waaqa ayyoo waaqa Oromoo waaqa Oromtichaa jila keenyaa nagaan xumuranne waaqa nu nageessi hantuu nu hanqisi bara nageessi jila teenya jila milkii jila quufaa jila itti deemu jiru irreecha keenyallee irreecha itti irree tokkummaa jaalala hortee hormaata itti labsinu waaqi nu haa taasisu waaqi sadarkaa kanaan nu baasa baruulee nu haa eegu Oromoo afaan tokko haa dubbisu irra nu haa aansu mataa gadi qabatarraa mataa ol qabata nu haa taasisu tokkummaa 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 ka afaanii odoon taane tagaraa nagaatti. Galatoomi. Kabajamtoota daawwattoota keenya keessumaa shirri keenya artistii keenya jaallatamaa fi qaalii sabaa Adam Muhammad waliin taasisaa ture kana fakkaata ture
qophiileen FIB kanneen biroon itti fufuu nuti gama keenyaan nagaa isinitti dhaamannaa gara shirshiriitti isin ceesisaa lalisaa lamuun ture ogeessonni kaameraaf teeknikaa olii badhaasaatii fi dabalaa nagaa isaanii waliin turanii waan nu daawwattaniif horaa bulaa torbee ajandaa biraa keessummaa biraatiin wal agarraa gasitti naqaatti.